بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توتا أوروميا إسلاميك تلفزيون بكجر تنتي نجيا في جالل تربي إسن رتي هجرات جتشا سجنتا تينيا سجنتا أداء الرانتنا غافي في ديبسا شيخ خينيا شيخ حسن معروف qabannee isinii dhiyaannee jirra. Irra hedduun keessangaa khaasatan namni xiqqishoo buleeyyii tahe Sheekh Hassan Ma'ruuf namni hin beekne hin jiru. Khaasatan namni baqataa tahe karaa Keeniyaatiin dhufe Sheekh Hassan Ma'ruuf karaa gorsaatiin hatta karaa gartee mana satti fayyadamuudhaan Sheekh Hassan Ma'ruuf nama duraati nama Keeniyaa keessatti uummata keenya tajaajiluudhaan hatta waraqaa isaa ta intervii biyya Ameerikaa irraa ergamtu isaatu fuudhee haga manaa geessee fi nama san haga inni deemee GVA dhaqutti gargaaruu ture. Duuba Sheekh Hassan Ma'ruuf kana qofaa miti, gama diinaatiin kitaabota hedduu hagana sagantaa tana keessatti isinii himnu afaan Oromootiin yoo nama takka ta'e malee namni waa'ee amantiidhaa afaan Oromootiin isa dura barreesse hin jiru. Waa lama jechuu amantii tana ummata afaan kana hin beekneen dhaqqabsiisu. Namni keenya irra guddaan isaa harki 99 afaan Arabaa hin beeku. Namoota afaan Arabaa kana hin beekne afaan Oromootiin katabee dhaqqabsiisuu akkasuma ammallee afaan keenya kana guddisuu arraa miti. Gizee arra ijoolleen qubee generation harra jennu kun katabuu eegalee miti jechuu kana dura sheekni gartee afaan Oromootiin barreessuu eegale. Saniif arraan tana sheeka qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaa tana akka nu waliin hordoftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafan. Durarratti sheeka baga agartee yeroo gabaabduu qabdan tana keessatti nuuf hayyamtanii istiidiyoo Oromiyaa Islaamik Televiziinitti baga nuu dhiyaattan isiniin jenna. Durarratti lama dagartee namni arraan tana isin hin beekne ni xiqqaata, ammoo isin if barsiisuudhaaf namoota haaree jiru. Sheekh Hassan Ma'ruuf eessatti dhalatee eessatti guddatee waan jiru gabaabsitanii yoo nu ibsitan afeena insha Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayh. Ani maqaan kiyya Hassan Ma'ruuf Adam. Hassan Ma'ruuf maqama kiyya maqama tokko. Ma'ruuf kana eega kurkurata eega ol xiqqoo ka'ee naa baasanii naa itti dabalanii maqaan kiyya Hassan. Hassan Ma'ruuf miti Hassan. Hassan Ma'ruuf waqmata keechu. Ma'ruuf malee Hassan Ma'ruuf miti. Baga tolchitan akkasii beekan namni hedduuni. Ma'ruuf yeroo garii Ma'ruuf maa yaamamaa yoo maqama kiyya. Hassan Ma'ruufidha. Gizeen kitaaba irratti arkireef tanaan isin gaafachuu fedhe walit dhaabbataa. Walit dhaabbata barruulee akkasii barreeffadha wanni barreessus sanii. Hassan Ma'ruuf Adam Kabiir Hussein jedhanii. Biyya teenya akkuma beektan kabajaa qaban maqaan diinii kuni. Kabiira yoo ta'e sheekaa gaditti kabiira jedhanii keessattuu nama hawaasa keessatti argamu. Hawaasa walakka argamu. Kabiira jedhaniin. Wanni suni maqaa kophaati aadaa ummanni keenya ka bahaa akka jirutti bahaaf kibba bahaaf kana itti dhimma bahu kabiira amma baduun oolu. Ammoo namni tokko tokko kabiira jechuu Sheekh Hussein fakkaachuu dinnaaf jedhee jedhan naannoo keenyatti saniif jecha kama sheekalleen Kabiir Hussein jedhaniin malee Sheekh Hussein jedhaniini jedha namni gariin. Ammoo waan ta'eefuu kabiirilleen waan baduu hin qabne waan itti diinan kun itti walirraa osoo deemu nuun ga'irraa tokko mallattoo takka ka diin keenya itti walirraa dhaalaa turreeni sheekatti aansee. Ani Hassan Ma'ruuf Adam Husseini dhaloonni bakki itti dhaladhe ganda Ardaa Tarree jedhan Gindiir Baalee Odaa Roobaa. Itti dhaladhe in dhaladhe malee achitti miti ka guddadhe. Ani yeroo waggaa 10 seenu biyyaa deeme. Haati teessan maqaan isaanii? Habiba Haroo jedhanii. Haati Habiba Haroo jedhanii
abbaan kiyya Aadam Kabir Huseeni. Maasha Allah. Ana ijoollummaan biyyaa bahee. Obboleeyyan meeqaa wajjin dhalattan sheekha? Kana dura du'anii fi ka jiran wal keessa gara anaa waliin 10. An torbaffaa na fakkaate. Yaadadhu torbaffaa na fakkaate. 10. Abbaan kiyya haadhuma tiyya kophaa fuudhee naannoo keenyatti namni 2-3 fuunee hin jiru xiqqaadha. Ammoo abbaan kiyya haadhuma tiyya wajji jiraate. Maasha Allah. Allah yarhamaa hedduu jabduudha. Jazaakallahu. Ulamaa kaddamti likkii malee masjida qabnaa, masjida guddaa qabnaa. Masjida san nama dhufe yoosuma ilaalanii masjida namni dhufe jedhanii waan qabu yoositti birmatanii darasaa keessattuu. Cuftiin eebbisa yaadadha namoota hedduutu naa eebbisan hedduu jaaladha warra ulamaa akkanaa likkii malee jaaladha. Keessattuu naannawa keenyatti halkan khamiisaa masjida bulan zaawiyaa jedhanii masjida moggatti jira achi bulanii. Salawaata jechaa bulanii annama guddaa waliin bula aadama kiyyaayu durirraayu. Warra diinati naannawni kenna sheekonni bakka cufaa amma naannawa odaa roobaa kanaafaa dabballee jedhanii ganda dabballee jedhanii masjida jira. Biyya eessarraa guyyaa tokkoof cinaa deeman fa'arraa ulamaanni guyyaa 15 wal gaya. Guyyaa 2 achi oolanii addaan deeman ji'aatti marraa 2 wal gayu. Jechuun naannawa diin hin beekame naannawni suni. Ani wayititee umriin kiyya 10 keessa jiru biyyaa bahee lola ture lola baalee ka durii sanii. Mee osoo biyyaa bahuun ga'in sheekha aadatti gartee namni gizee dhalateerraa hoggaa bakka gartee qalwaa deemanii quraana barachuu takkaahuu gartee ijoolleen garii ammoo horii eeguu takkaa abbaa gargaaruu jireenya akkanaa kanarratti dabarsan osoo umrii teessan biyyaa bahuu hin gahin irratti biyya keessatti akkamitti dabarsitan ijoollummaa teessan biyyarraa maal yaadattan? Wanni naannoo keenya yeroo an dhaladheerraa qabee sochii guddaa jira masjida ijaaruun darasaa wanni jechuun ani sheeka tokkotti biyya keenya ture Sayyid Ahmad jedhanii masjida ijaara bakka cufatti naannoo kanarraa fagaachaa hin turre ani horiillee tiisuun geenne ammoo re'ee tiise. Re'ee aqlii qabdu takka qabnaa takkichi san tiisaa ture taa'ee hedduu akka namaatti yaaddu waan ajabaati. Malee ani biyya hedduu irraa hin beeku ijoollummaan irraa deeme. Ammoo waan gaafas argee cufa isii yaadadha. Waan haga argeen yaadadha. Naannawa hedduu diin hin beekame. Jechuun ulamaa jaalalaan beekame matarratti baatan ulamaa bakka cufa achi dhufa. Kana ture. Duuba sheekha biyyarraa bahuu amma akka amma laallu kanatti takkaa faamilii biyyarraa baasa nama takkaahuu nama irra laallateeti biyyaa baha. Isin nama irra laallattanii biyyaa baatammoo moo takkaahuu maatii keessanii wajjin biyyarraa baatammoo akkami moo ilmii barbaada biyyarraa baatammoo takkaahuu nagadaaf biyyaaf baatammoo maaltu biyyarraa isin baase daraka? Umrii sanitti nagaya kan lola guddaa ture zamana sanitti baqannee gammoojjii dhaynee achirraa sheekni an jedhu kun faan argee isaanuma waliin dabre'an baqannee achi magaalaa gadiin dhawamaa jedhan warra waraanaa kana afaan hin beekne fidanii magaalaa teenna gandi keenna magaalaa jala jira asirraa qabeen dhawama jedhanii. Kanaaf baqanne gammoojjitti baqanne. Dargi moo Hayila Sillaasee gizeen kun? Hayila Sillaasee. 66 keessa akka faranjii. 66 akka faranjii. Waggaa 60 har'aati. 60 har'aati. Maashaallah. Baqannee gammoojjii jirru isaan waliin dabre'an. Somaalee deemnallee hin beekne. Maatiin keessee wajjin jiran? Maatiin kiyya tokkollee na waliin hin jiran. Sheeka kana fa'aa waliin deemnee darasaa isaa waliini. Inni illee deemuun hiyyaan qabnu akkuma gammoojjii gad deemneen achumaan dabarree haala dhibilleetti argamee maatii isaatti waliin jira sheeka kana maatii kana deebi'aa jedhe ani Somaalee deemnaa daddacha alam jedhanii jira daawwee fi raayituu jidduu baale keessaa Ogaadinitti lafa dhiyaattu maatii isaa kana karaa dabarraa deebisa Ogaadin kana keessa dabarraa deebi'aa jedhe ijoollee sana deebisaa isin deemaa jedhee warra humna qabu anaa fi Fadlifaa jedhanii nu jaalatanii nu hambisan
nu qabanii nu hambisan nu biraan deeman jedhan nu hedduu na jaalatanii. Inni ol deebi'eetiin gara oliin deebine magaalaa dhaqeetiin qabame. Erkarree deemna jedhee poolisatti godhanii karaa deemu akka godhanii harkaa bahan. Kana amma isaan barbaaduuf xayyaaraan barbaadu lafarraa militirii kana bobbaasanii nu quban qabnu guyyaa nu karaa deemnu guyyaa dhibii nutti himanii warri waahila keessanii akkas godhanii kanaaf isin barbaadu jiranii nuun jedhan Ogaaden keessa. Osoo guyyama san yoo dabarree xiqqoo deemnu nu marsanii rakkina guddaa ture namni kun cufti nama quraana beeku. Yaasin afaan hin buufatan namuun qaraa. Dhufee waraanni akkam jiru nu marse bakka nu qubannetti. Muka keessa jirra gaala qabnaa gaala kun kitaaba baata gaalli kun. Kun bishaan baata gaala gara torbamu akkas qabna. Nu nama 20. Kana amma marsaniitiin osoo akkas bira ta'an laga keessa karaa sodaatanii seenuu sodaatanii warra waahila keenya santu hidhannoo qaba. Isaan waan waliin jiru isaan na fakkaate. Harkaa yaanee namni gariin achitti hafee san achi marsaniitiin yoo nu xiqqoo fagaannetiin jenne amma dhukaasni fi bombii fi likkii malee lafa tana fudhate. Jarrillee rabbiin baasee dhukaasni sun hedduun isaa loonii fi gaala Ogaadeen warra Ogaadeen malkaa bishaanii bu'usan fixan. Loon fixaa bishaan aadumaayyuu horii fi namallee waan arge fixa. San fixanii jarri nu marsite jedhanii kawaanni gaala kennallee dhiisanii sukkara kiiloo takkaa kophaa warra achi gurbaa argesanii darbee biraa fiige san fudhatanii waa tokkoon duraan fudhatiin dabran. Namni 5 achitti hafe kun aduun dhiinan ka'ee gaallilleen achi jiraa fi ati halkan deemaa bulee ganama nu dhaqqabe. Nu kabaqate. Almuhim karaa hedduu akkasitti nu marsanii waa hedduu keessa dabarre waan lakkaawanii dhumuu miti Somaalee seenne. Somaalee daangaa geennan oomishni mootummaan duraanuu dhageettee daangaa irratti makiinaa nu qopheessite chifuutee kaambu'ee luu jedhan nu geessite. Nama 10,000 leenji'a gaafas namni 10,000. Wataadaraaf. Kenna nama kenna. Nama keenya achi. Hidhannoof dhaqee warri baalee kun. Hidhannoof dhaqee nama 10,000 leenji'a. Dachiin tun akkana sochooti yoo isaan achi lafa wanni jedhan. Achi dhufnee achitti Somaaleelleen yaadan jijjiirattee hidhannoon hin dhabamtee namni gariin achi faca'ee kuun hin galee qawwee karaan galtan jettee xiqqoo warra kentee wanna gariin san hin galee nu achitti hafe. Achitti hafe kana firri hin jiru namni beekan hin jiru namuunas beetii jedha. Somaalee keessatti hedduu waan silaa namni rakkatu ima rakkadhe akka ijoollee tokkotti humna qabaadhee hojii waan hojjenneef hedduu rakkina guddaan narra ga'ee gaafa guyyaa 3 beelan oole jira. Waa hedduu dabarsee hojii humnaallee eegasii hojjedhee xiqqoo bubullaan hojii dhaqeetiin magaalaa dhibii sukkara itti oomishitu dhaqeetiin achitti hojii namni guddaan hojjetu warri shonkooraa hojjedhe akka nama guddatti qomarratti baadhee hojjedhee namni naarifatee warshaa sukkaraa nageessee sukkaraa achillee hojjedhee sukkara dhugaa bahee kana keessa dabre halkan ammoo waa baradha. Akka hin balleessine. Mee barnoota sheekni ati dura irratti aliif jette ni yaadattanii? Sheeka osoo hin tahin bannee fakkeenya naa ta'an dhiisuu dada abbaa kiyya. Barmootuma natti dhaadessa inni yeroo tokko iskuula fidanii naannoo keenyatti banan. Naannoon keenya bal'aa hedduu haamitiin beekaa guddoo bal'aa iskuula bananiitiin cufti ijoolleen cufti deemte abbaan kiyyan seentu iskuula amaaraan seentu jedhee na dhoorke. Akkuma yoos beektu iskuulli yeroo sanii amantii keessuqaa waa hedduu afaan keesseetu wanni jedha waan kanaaf iman seentuu naan jedhe. Yoo biyya alaa deemtee waa barachuu hin dandeenye kana iman seentuu naan jedhe. Mataa keessa na jirti yoo waan dhibii godhuu jedhellee abbaan kiyya wanni jenne mataa keessa na baduu jettee jecha tokkichattu na fayyee rabbiin barakaa keessa kaa'ee bakka dhaqetti takkaa barmoota irraan hafne halkan mallaqa baasee fa'aa baradhu waan hojii humnaa hojjedhee gara waggaa 5 ture Somaaliyaa
Gandatti in eegalle ganda gizee Eegad jirtan. quraana bare. Quraana Quraana bare quraana gandatti bare. sheekotuma gandaa. Sheekota gandaati Aye. achumatti baree fi ammallee mabaadiyaa babbaruu jalqabe. Oo. Quraana achitti bare. Achumatti fixan quraana. Marallee guutuun finne biyyatti. Oo. Somaalitti illee fixe. Achi madaarisa gara garaata halkaniitii fi ammallee tan madrasaa Masriitu jira sanillee seenee itti fufuu dadhabe. Soomaaliyaa keessatti jechuudha. Somaaliyaa fide keessatti haala jireenyatiif itti fufuu dadhabe. Aye. Nama an beekuttu nu wanni jira Kismaayoo jedhanii kibba Somaaleetiif fagoodha kiiloomeetirii 500 Maqdisharraa achi dhaqee achirraa jennaan Kiiniyaatti dabree jedhan. Aye. Achi Kiiniyaa seenee achiin haga Mombaasallee dhufee achiin yaanni kiyya achiin Suudaanitti dabruu barbaade sinqiin hafeessisaa sinqii waan hin qabneef asiin biyya seenee sinqii barbaadadhee achiin Sudaan dabra jedheen yaanni kiyya san ture ammoo karaa kana keessan dabruu hin dandeettu Itoophiyaa keessa dabruu hin dandeettu naan jennaan inni Soomaaliyaa deebi'ee lammaffaa Mogadishoo deebi'ee nama waahila kiyyaa fa'aatti jira ka Kiiniyaa dhufee eegasii na jala dabranii Ahmad Ajmal jedhanii amma Kanadaa dhufee jira isattu fa'a waraqaa barreessee Hasan Kiiniyaa keessa jiraa dhageenne haa dhufu Naayiroobii haa dhufu jedhan madrasaa warra Suudiitu jira madrasaa warra Suudii kan imbaasii jala jiru an torbaan gaafa ga'u Mogadishoo ka'eetiin Naayiroobii dhufee ani gaa waraqaa nama eenyummaa namni nan gaafatu ijoollee ture waggaa 14 wayita Kiiniyaa dhufu waggaa 14 akkana promotion naannawaa kana keessa jira. Asii madrasaa tana seenee asif fixannaan illee imbaasiin maan nu qaxartee achumatti barsiisaa ta'e. Kiinima keessatti. Kiinima. Amata meeqa baratta madrasaa san? Amata meeqa baratta? 8 qabdi ammoo jabdu hedduu jabdu. Aye. Akkuma 8 qabdi. Aye. Hedduu jabduudha achi maal mulhaq diiniin gaandameen amantii ka imbaasii. Amata lama teessanii baratan jechuudha. Barsiise achitti. Barachuu achi gara 71tti dhufe achi. Aye. 76tti barsiisaa ta'e haga 78 minhaa argadhe osoo barreessu yoo innillee waraqaa naa barreessitee gaafas kadhadhe yoo inni yoo si homaan jettu baasii Suuditti. Suudiin osuma baasaboora hin qabne osuma eenyummaa takka illee hin qabne osuma fudhattee jechuu gaafas. Baqataa gaafas. Baqataa taanaan. Yoo inni naa barreesse sanillee ergee naa ergan. Minhaa argadheetiin ammallee dabaltee yoo inni illee waraqaa itti naa dabaltee imbaasitti travel documentii ka baqataa kana isa naa kennanii isaan 78 akka lakkoofsa warra dhiyaa kanatti Kiiniyaa irraa deeme 78 Madiinaa dhaqee Kurnyaffaa seenee. Madiinaa gizee seentan haayiskool irraa eegaltan jechuudha. Haayiskool Kurnyaffaa irraa jalqabee. 12 jechuun haayiskool waggaa 3 achi baree achiin booda namni kolleejii gara garaa filataa tokko filateetiin tokko keessaa sii kennan an luqaan naa bahee luqaa seenee luqaa waggaa 4. Sheekha yaanni kun jaami'a Madiinaa dhihoo banamtee za'aa sanitti sa'a isin seentan san isin dura xiqquma eegaluun isii. Turte jedhan. 68 moo akka eegalte. Isin eenyutu fakkeenya isinii ta'e akka jaami'aa tana appilaayi godhachuu achi deemuu kana yaanni akkam isinii dhufe? Warri nu barsiisee fi direkteerraa fi Suudaanii fa'aatu namoonni achi baratan. Cufti hiriira achi qaban warri barsiisota kennaa. Nama amma warra Kiiniyaa ka wanni qabu dokumentii qabu isaantu barreessee gaafataa fi ture iskoolashiip. Kana ammoo waan dokumentii nama Kiiniyaan ta'iniif ammallee dokumentii hin qabneef afii gaafachaa ture fi barreessee gaafachaa ture. Karaa saniin akkasitti argadde itti hidhaa qabna yerootti illee achirraa namni dhufaa. Nama keenyan beektan jechuun nama gizee sanitti osoo ifiif hin dhaqin nama achi barachuu jiru ka konneekshina wajjin qabdan ka akkanatti appilaayi godhadhu akkana godhadhu jee kararse kaawun qabdan jechuun nama keenya. Nama hin beekaa ammoo akkasitti waan san irratti hin qabu. Nama Iraaqii fa'aa beekna.
كقنمتي ولين كانوا ورا سياسة كنا اوكي عدني في تشيلي في سوريا وفي والروتا سوداني كنا إن كمنا وقنمتي إن كمنا وأنا تشتي بهونو إرجع تراني كم سنس سانتي اوكي ورن سياسة سوني سان إن كمنا وقا سجل هدامي bahee wayita maal dargiin kufsan hidhaa bahee timbarlamaana wani ture golamarii ture waggaa takkaaf akka baa'utti Sudaan dhaqee namni gaafas achi barreessaa ture ka as koottaa asitti baradhaa jedhe ejjataa fayyisaa jedhan saa nama san nama warra shawaa ta'ee fi wallagga ta'uun beeku jechuun karama warra siyaasaa kanaan wal barree Ahmad achi deeme gaafas. Ana ammoo achuma taa'ee achitti illee hojiillee argadheetiin achuma mina osoo jedhu wanni minama argadheetiin mina kiini irraa dhaqee skoolashiipiin dhaqe. Duuba gizee dheeyxan isin afaanis isinitti hin jabaanne jechuu waan duraan afaan asitti illee barattanii jirtaniif. Hin jabaan barsiisaa yoo ture bara. Barsiisaa turtanii. Barsiisaa illee ture wanni takkittiin ani irra qabu akka ulamaati wennaa sanitti maal waan mawaddii lugaa kana wanni if duubee hin qabu akka gaaritti hin qabu ammoo madrasaan hedduu jabduu gamasitti illee hedduu jabduu ammoo ulamaa keenya ka waliin baru kana ulamaa dhugaati. Sheekha ilmi amma biyya teenya ilmi halaqaa hedduu beekamtu biyya teenya keessatti majlisa adda addaa kitaaba achumatti kitaaba hatta hanga sunanu sitta sayhayni naaxwillee hanga ajruumiyyarraa hanga alfiyyatti achi qara'anii namoota kanaa kana faatu isinitti achi dhufa. Namoonni kun irrini isaanii too maali? Jabinni isaanii maali? Namoota kanaa wajjin barattan isin. Jaami'aa keessatti namoota kanaa dhufee isinitti ida'ama. Namoota kanaa wajjin akkamii waliin deemuu dandeessan? An hedduu nama hiree qabu. Akkuma siin jedhe eebbi abboota filleen qooda guddaa taphatti. Akka humna kiyyallee miti wanni qarumallee miti. Yeroo saniti yeroo nashaan islaamaa hedduu. Ijjiba namni jira hatta Suudii keessatti jaami'oota kana keessatti sochiin islaamaa jabduu jirti namni itti gaafatamaa yuunivarsiitii pirezidentiin nama ajabaati isin Itoophiyaa namni dhibii haara fuutii akkamiin raftan jedhee walitti qabee bara nama kenna kana. Ibnu Baazii? Nama Itoophiyaa lakki abbaan wanni Ibnu Baazii dur ture ka dhibiiti Abdallaa Zaayid jedhanii faat dhufee guyyama dhufe achii kaase achirratti dhaabee nashaata san dhaabe. Kolleejii hatta kolleejii wanni bane ka fayyaa medical bane ka information maali waan gaazexaa fi wanni jedhu kanas bane yeroo guyyaatti keessummaa pirezidantii mootota kana fida achillee fida nama akkam waggaa gabaabaa keessatti Suudiin hedduu sodaatte yeroo akkasii hiree akkasii argadde yeroo kalaasii qopha osoo hin tahin jam'iyyaa kun qaba namni nashaata qophatti qaba ka mootummaan hin beekne ka hin beekne jaarmaya jijjiira jaarmaya warra ikhwaana jira ka dhibittu jira wal keessa kana cufa keessa namni akkasittiif dammaysee akkasittiif ijaara keessattuu fikriyan nama diinii kana akkuma beekta man yuridillaha bihi khayran yufaqihu fiddiin barmoota qophaa miti kaayoo isaa beeku namni islaamni wanni cuftinu onnee qabdi onneen islaamaa fahamu maal rabbiin irraa fedha islaamni maal kaayoon isaa maal isaa maqaasid shari'aa jedhallee jira kun cufti maal kaayoo namni kaayoo yoo beeke ilmiin xiqqolleen isa nafaati amma nama garii nabi biratti dhufe wanni jedhe wal in aalima deeme namni sun jedheen illee jira sahabaa keessa gaafatee gaafii wanni jedheeni wallaahi gana caalaa ittiin dabalu jedhe qaatee dabru kana wanni namni kun nama beeka dabre maanaan sanii jechuun maanaa akkas jedhuun nabiin fa'aatu jira jechuun wanni guddaan kaayoo nu ir'inni keenya na gaafatte ir'inni maali faayidaan isaa namni keenya qabu ilmi isaanii guddoon sun waa hedduu barmoota qabaa maali rakkinni isaa waan jedhu dhiifama waliin ulama sheekota keeyyaa cuftisaa isaanii nu dhaqqabe wanni har'a bakka amma jirru kun abboota keenya irraa dhaalle malee nu wanni taane osoo aqliin ta'e diinii kana barra oduu isaallee information illee argannu barnu odumma isaallee silaan dhageenyu ammoo fadliin ka isaaniiti. Qureeshni maaliif didde laa ilaaha illallah maaliif didan waan inni barbaadu beekan waan jechi sun barbaadu dhibbatti beekan saniif didan
أما أبان فدتي بر ميزان قبو نما برت لا إله إلا الله يجون مالي في كايو سامبيو akkas إسلامني كايو ويكون كينا تقوى قبني وعلمي قبني أمو دمك تتكا okay أكا لبيتي متي okay كجرو اللين no akkuma beektu darsaan kun cinqamee mana namaa dhaabbatee nafaqaa qaryaa kadhatee halkan wanni tahee kurraazaan dubbisee kurraaza ifalleen kan jirre itti xiqqaatee naannoo isarraa deemee hagam rakkatee akkasi barate. Duniyaan tan xiqqoo yoo dhandhamte mi'ooftu. Jaamiyaatti waan kiisa wanni malee jireenya malee gara birrii 500 ka kiisaa namaa kennan. 500 birrii guddoo. Namni akkana arge hin dagataa akkamitti dafee wanni shaakalataa wanni kanarraa hedduu. Fursaa achi jirtu silaan argatan maaliif nama biyya 113 irraa namni achi jiru ijoolleen achi barattu. Kana cufatti dabalamee namni hedduu dammaqa namni beeka dhibi. Amma Kiiniyaa gaafa dhaqan jiru beekta Kiiniyaa ati argite san nama muraasa irratti jalqabe daawwan Kiiniyaa akkas taate san. Warra akkas jalqaba achitti irratti argame hin yaadadha. Jalqaba argame dammaqsuudhaa namarraa istifaadaa tahee namni bakki silaa sun bakka irra namni garagaraa dhufu. Namni kalaasii qophaa miti. Ka mootummaan beeku ka wanni qophaa miti. Dho'isatti illee waliin soomee kamiisa fa'aa soomee bakka itti dhufee wal dammaysee waan biyya san jiruufi. Fi ammallee kaayuun maalii jedhee kanarratti muqarrara kophaa qaba ka dubbisu. Muqarrara kophaa ka wanni iskuulan tahin ka jaamiyaan tahin kana qaratee dhiheessi taati wanni fikiraa walii kennee akkasitti hadafa islaamaa kana wal barsiisa namni. Namni keenya kanaan fudhatu kana quban qabu hedduun isaa. Kanuma barsiisaa kanneef kanuma jala deema. Kanuma barsiisarraa kilaasa fudhate kanuma jala deema. Fudhate malee ulamaa ammoo sila bimaan alkalimaa osoo sanitti dabalatee ulamaa akka kennaan jiru. Namoota muraasa kaachitti yaalle ani ilmi hin qabu wanni hin qabu hagoon baqataa ture. Maalii jedhan keessummaan takka bultii aqliin 10 bultii maal jedhan namni deemu haadumaa wanni hedduu dammaqa. Deeminsi quwaa hedduu inni nu ilmiidha mataan isaati. Waan guddoo jedha hagas hin qaba duraan maal jireenya kiyya guutuun jireenya. Warra siyaasallee irraa beekaa kaanillee wanni jedhaa hedduu naa hin hubadha humna itti hin qabne ilmi itti hin qabne malee. Kanattu akkanatti dabarsaa ture kanaafuu jaami'aa keessa guyyaa arguu nashaata sanitti dabarsaa ture. Sheekha as fulgizee achitti fixan gizee gama jaami'aa yookaan yuunivarsiitii seenu deemtan meejarri takkaahuu wanni isin achitti filattanii digirii ittiin fudhattan barnoota kamiin fudhattan achi keessatti? Lugaa Arabiiti. Lugaan Arabii hedduu bal'aa. Lugaan Arabaa lugaa ajaa'ibaati. Jechuun nama barate qophattu beeka waan rabbiin isa filateefu waan quraanaaf isa filate nama barate qophattu beeka. Lugaan Arabaa khasiyyaa waan inni kophatti qabu akkuma barattuun akka wallaalaa taate hubachaa deemta. Akkuma wanni jettuun waggaa dhufu irra wallaalaa taata. Akkuma wanni jettuun akka humaan tahin akka nama bahar seenee bahar keessatti. Akkas lugaa ajabaati. Lugaan jorra jannataa tahu nama isa bahetti beekaa. Ani lama wal bira filadhee lamii keessa isan naa bahee hedduutti gammadee. Humnatti dhabuu waliin beekumsi kiyya xiqqaa tahuu waliin itti fiixa bahe takka hin deebifne takka namni kufeefaa itti deebi'a isaan itti deebisan an takka hin deebifne sun deebisin akkasumatti waggaa 4 itti fixadhe. Gaafii tana amata wahii duraan Keeniyatti illee si gaafadheetiin jira guyyaa tokko osoo wajjiyyaa jiruu kararra Sheekh Abdulaziz wajjin maaliif afaan Arabaa kan dura dabre inni Sheekh Abdulaziz isi waggaa tokko na dura maal isa lachuu lugaa waan hin keessan maaliif lugaa maraxattanii jennaan diina kana tiisuu fi kitaaba kana tiisuu fi naan jette gartee wanni lugaa kana maraxanneef waan Arabaa Qur'aana tiisuuf furaan duraa isa Qur'aana kana ما شاء الله يعني بكلام ربي تهو ونيجي معجزة إسال لغة ويان تهو
ولغة تخصص فلاتي كان فني عربة قرا كوداني مالي تكابا مادة ذات بر مادة لغة غنو مادة قرا كوداني وهيتي سنكيسا فكر الإسلامي جرا أدب الإسلامي بريتشا جران كان كإسلاما يجو ونجراني في مسلم نجد في متي نمن مسلمة شعري فكينا ما يو شعري جريان شعري سني رايتاكا نصري جرا شعري جرا مسلم نجد في كإسلام أنتو اوكي نمن مسلم أنت ينجد في كمسلمات هون دبو اوكي أما إيش كسبيس ممال جان كإنجليزي كان أشي شعر الإسلام جرا والإسلام آداب الإسلام جرا اوكي يجون إلالج اسمع كأرجم أكون نبي جل عليه الصلاة والسلام وما معناه نساء مسلمني دالة المؤمن دالة المؤمن جرامنا الحكمة دالة المؤمن أينما وجد أخذ أن وجدها أكسبك مارجتك وانساتي آداب الإسلام إنسان إلالج كوباتي إلالج نظارة إسلام فتيت اللالتا آداب الإسلام يجون كيمالي بلا لكيمالي غاري كيمالي غاري يجون أما وني جنو كان إسلام كان هو تشوف الهدو نما غرقار اللغة بها كنت غرقار بني آدم كان قوت ولدتي ودندا نما مسلم أنتي وني جرك إساك إسابة فتا كمسلمات كإسابة فتا إني كافرة تاي فيمتي ilaalcha inni jedhu haqa inni jedhu sun kan muslimaati achi keessatti galfatta aadaamni kun keessattuu amma fakkeenya shi'irii yoo fudhanne ta dhugaatiif ta dhugaan ta'in jira maanaan isaa wama dhugaati jedheen waan dhugaa jedhe laakiin nama abbaa jedhe san abbaan jedhe sun yoo nama baadiyyaa ta'e akka warra magaalatti yoo shi'irii san jedhe kijibaa jedhama. If hin taane jechuudha. If hin taane. Wanni sun hukumiin isaa hin fuudhamtu. Magaalaa ta'e akka baadiyyaatti yoo shi'irii jedhe kijibaadha. Wanni miti wanni dhugaa shi'irii wanni inni jedhu dhugaa. Jechuun waan akkasii faa qaba fakkeenya wanni hin dhugatan keessa meeshaan ittiin kaayoo takki maali kaayoo islaamaa ittiin hubatan tokko san. مادة إنشو فانسي بالبلا سمال نما دمجسا يا ما شاء الله وموتون نمفيت وانا يا عجائب برتن شيخ